harka dhabanii harka lammii ilaaluudhaaf akka isaan dirqamaatti jiranidha kan nuti beeknu. Nuti garuu maal gochaatti jirra, maal gochuudha qabna yaadota jedhan irratti haga dandahame gaaffii wal gaafataa. Madda rakkoowwan ni jiru, sababiiwwan rakkoowwan kanaa maali, akkasumas immoo hamma beeknurraa namootni rakkoo kana furuudhaaf tarkaanfiin isaan fudhataa jiran akkamiin utubuu danda'uudha qabna yaadota jedhan waliif kaasuudhaa fi godinaalee Oromiyaa kanneen akka Qeellam Wallaggaa, Wallagga Dhihaa, Wallagga Bahaatii fi godina Horroo Guduruu Wallaggaatti eda'amaan nama 250 ol kan UNN beekamtii kenneef beelaaf saaxilamaniitti jiru. Nuti dargaggootni, nuti namootni yeroo keenya baay'ee isaa sooshaal miidiyaa irratti dabarsinu garuu jecha habashaan tokko jette irratti xiinxala gochuudhaan habashaa tokkottiidhaaf deebii kennuudhaan yeroo keenya akka hin taanetti gubaa sooshaal miidiyaa akkatti fayyadamuudhaan qabnutti fayyadamuu dhiifnee hanqanneetidha kan natti mul'atu. Sanaaf immoo agarsiiftuu gaariin namootni tokko lama jalaa miidhamee sabni kaabaa hagam akka isaanii saba isaaniitiif sagalee tahan erga miidhanii booddee iyyanillee akka isaanitti sagalee uummataa hatantu jira. Fakkeenyaaf dhiheenyuma kana Amaanu'eel Wandimmoo haala suukanneessaa taheen haala tuffii uummata Oromoo maraaf argisiisuun haala namummaan irraa hin calaqqisiifamneen harki duubatti hidhamee addabaabaayii magaalaa Dambidolloo irratti erga baafamee bakka haadhaaf akka abbaa fi haati isaa argamanitti taasifamee ajjeefame. Ergasii booddee abbaan Amaanu'eel akka hidhaadhaaf taasifamu erga taasifame booda kaampiin Amaaraa ajandaa nuu kennuudhaaf akkasumas immoo maqaa amantii Ortodoksiitiif ajjeefamee jedhuun buusii walitti qabataa erga ajjeesanii booddee maqaa keenyaan daldalataa akka isaan jiranidha kan nuti arginu. Nuti sana hundatti dhimma hin qabnu. Abaluun tokko waan hin yaadamne waan jedhamuudha hin qabne jedha. Sanaaf riyaakti gochaa oollaa garuu akkuma jalqaba jedhe godinaalee Wallagga kana keessatti namni buqqahee Dr. Alimaan Faanillee ilaalaatti jiru. Namootni gargaarsa godinaalee kanaa qindeessuudhaan akkaawuntii baankii bananii buusii walitti buusuudhaan lammiidhaaf birmachuudhaaf jiran ni jiru. Isaanillee hordofaatti jiru waan ta'eef tarii wantoota akka odeeffannootti abdeet na gochuudhaaf qabdan yoo jiraate yoo na barreessitan na dhaqqaba waan ta'eef iyyuu sanarraa dubbachuu dandeenya. Akkaawuntiiwwan banaman sana piroomoot goonee namni hundumtuu keessaan sheer waliif godhee dirqama gargaarsaa gahee mataa keenyaa tokkoon fakkeenyaaf namni tokko qarshii 100 yoo gumaache kan torbanii kan guyyaa 3 kan guyyaa 2 yoo jenne yeroo hammamii booddee lammiileen kun gargaaramuu danda'u isa qabnu qoodannee yoo nyaannee hin miidhamna moo hin fayyadamna wantoota jedhu irratti mari'achuudhaatu qabnu takka akkaataan itti fayyadama sooshaal miidiyaa keenyaa akkuma jalqaba jedhe irrattu rakkoo waan qabuuf jecha waan xiqqoo qabannee sana duukaa fiigaatii oolla. Garuu ormi akkasitti hin jiru. Tokkoof meeshaa bitee hidhachiisee ajjeesisaa qeerraa buqqaasisaa beelaaf nama saaxilaa. Hongee waaqni hin uumne ofiisaatii oomishee saba ollaa isaatii yookiin immoo saba Oromoo dararaa. Dararamni irra jedheemmoo miidhamni irra jedheemmoo miidhamuma keenyaan maallaqa walitti qabatee meeshaa bitatee buqqaatii fi dararaa tuffatamuu dabalataatiif nu saaxilaa. Egaa hagam akka tuffatamaatti jirru, hagam akka ajjeefamaatti jirru, hagam akka mootummaan dhimma keenyarraa quba hin qabne yoo quba qabaates dhimma saba tokko dhimma gandaa godhee namootni hammi kuni yeroo isaan buqqaanii yeroo isaan qe'ee isaanii barbadaahu kan nuti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti akka qaamolee nageenyaa fakkeenyaaf koomishiniin poolisii Oromiyaa humna kiyyaan olii waan jedhe hin qabu. Yeroo isaan daangaa dhufanii cabsanii seenanii harka muranii ittiin magaalaa keessa deemanii dhaadatan odeeffannoon isaan kennan wanti isaan abdeet nu godhan hin jiru, wanti isaan balaaleffatan hin jiru. Uummatni yeroo lammiileen kun waraanni itti banamee qe'ee isaanii irraa buqqaafamuudhaaf dirqamanii yeroonni humna addaatti faayiyyatu yeroonni qaamota nageenyaa naannoo sanaa beeksisu dhaqaatoo shanee deeggartanii iyyata galfadhaa maal kan isaan jedhanii. Egaa wantoonni kuni nuti hin dubbannuuf taanaan saba keenyaaf nuti sagalee hin taanuuf taanaan nuti waan qabnurraa qoonnee hin kenninuuf taanaan maaltu akka ta'uudhaaf jedhu inni miila gahee mataa hin hanqatu akkuma jedhan sana
hunda keenya yaachisuu akka qabudha kan ani hubadhu. Kun kan godinaalee arfan Oromiyaa Wallaggaa yoo kataan taate godinaalee Baalee fi Booranni ji'oota 3-4 dura waan akkaataatti turame ni beekama. Ammas wanti fooyyeffame tokko hin jiru. Nutu ajandaa jijjiirrate malee nutu dhimma guyyuu duukaa kaate malee rakkoon hawaasa sanaa wanti furame hin jiru. Sana gochuudhaaf deebiin mootummaan kenne maalidha ka jennee ilaallu yoo taane cidha namoota paarkii keessatti godhamu suuraa qixa namoota paarkii keessatti suura geggeeffatuuti wajjin suura kahullee akka xiyyeeffannoo argatu godhamaatti hin jiru. Xiyyeeffannoon kan isaan kennan akka abbaa qabeenyaa wayiitti erga dhaamsa wayii erguudha malee dhaqanii koree dhaabbataa hundeessanii fakkeenyaaf magaalota godina Booranaa keessatti qaamaan naqanii wanti isaan gargaaran, wanti isaan gabaafatan, wanti isaan utuu hin gabaafatin immoo dhoksaadhaan hojjetan tokkollee hin jiru. Rakkoo uummataatti qoosuu waan akkasii kana dhaqanii mul'atu. Boqqolloon kaleessa namni yaaballoo irraa dubbatu tokko boqqolloon gatii Adaamaadhaa gurguramuunidha kan inni yaaballootti gurguramuu jedha. Akka madda isaa sababiin isaa waggaa eeramu namootni gargaarsa fuudhanidha kan fakkeenyaaf kanneen akka waldaa Raajii Masarat faan deeggarsa erganii namootni dhuunfaa fi godinaaleedhaan fakkeenyaaf Jimma faarraa dhaqanii Jimma faarraa dhaqanii geessan akka inni gootaraatti galu erga taasifame booda Muktaar yoona dhagaa jiraatte request erga dhutootu waliin dubbannee natti tola. Erga magaazinatti galfame booda harka kaabinootaatiin dudduuba deebihamee akka inni gatii gadaanaadhaan gurguramaatti jirudha kan inni dubbatamu. Tola lammiileen lammiidhaaf birmatanii akkaataan itti wanti inni sun qabamaatii jiran kan nama qaanfachiisuu fi kan mataa gadi nama qabachiisudha. Hidhattoonni dhuunfaatti meeshaa qaban erga hiikkachiifamanii booddee kanneen naannoo Amaaraa garuu ammas dabalataan hidhachiisaa, dabalataan faannoo oomishaa, dabalataan diina yaaddoo biyya kanaa kan ta'u namoota nurratti kakaasaa. Mootummaan asii immoo deebihee dargaggoota mana hidhaatti humnaan hidhee erga mana hidhaatii baasee booddee immoo shanee lakkoofsa hammanaatu qabamee, shanee lakkoofsa hammanaatu booji'amee, shanee lakkoofsa hammanaatu meeshaa akkasiitii wajjiniin waamicha abbootii gadaa dhagahee harka kennate jedhama. Kan ormaa garuu hin hidhachiifama. Kan ormaa garuu miidiyaaleen akka biyya keessa taasifamu, akka biyya keessa tamsaafamu taasifama. Jibbii fakkeenyaa fi kanneen akka Amaarri tokko yoo duhe Oromoo hammanaa fi Beenishaangul hammanaa ajjeefna jedhamu akka inni dhaadatamu taasifama jechuudha. Kun gahee mootummaan waraana kana babal'isu, uummanni Oromoo akka qe'eerraa buqqa'u taasisu, onnachiisu wantoota akkasii kanatu jira. Sun waan qaanfachiisaadha. Namootni caasaa mootummaa keessa jirtan isinitti dhaga'amuu danda'uu qaba. Maalii gadi taataniitidha. Habashaan maaliin isin caaleetudha kan saba isaa hidhachiisaa, isin immoo saba keessan hiikkachiiftanii yeroo saba keessanitti akkasitti roorrifamu calliftanii ilaaltan. Haga yoomitti akkasin garaa keessaniif bultan, haga yoomitti akkasin garaa keessaniif ofirratti gooftaa godhattanii gara fuula duraatti tarkaanfachuuf ilaallachuu fi miidhama saba keessanii kulkulfachuutudha qabdanii calliftanii ilaaltantu naaf hin galu. Walumaa gala garuu Habashaan Abiyyiinis Shimallisiinis anaanis sinis qixxeeruma nu laala. Caasaa mootummaa taanee ta'uu baanne argitaniittu. Kan abaaboo hidhachiisaatti jiru, kan woboo hidhachiisaatti jiru Abiyyiidha, Shimallisidha jedhamee hoggaasaan hololan, hoggaasaan oduu gaangeen dhaltee jedhan dubbatan hin argitu. Sana jechuun amma godinaalee Horroo Guduruutii fi Shawaa Lixaatti immoo naannoowwan akka noonnoo jiran sana gahaniiru. Buqqaasaatti jiru. Achi as gara Amboo fi gara Buraayyuu fi gara Finfinneetti dhufnaan isiniifis akka noolle maatii keessan guutummaadhaaf akka noolle ofirratti yaada. Habashaan dhimmi isheen paarlaamaa keessatti akka garaa ishee dubbattee jiraattuuf dhimmi isheen ganda ishee keessa gadi buutee abbootii qabeenyaa dubbiftee hidhachiiftee mootummaan illee yoggaa
hololaafis haa ta'u yaada hubachiisuudhaaf haa hiikkatamu jedhamu namatti dhaadatan isin immoo faallaasaa saba keessan hiikkachiiftan dargaggoota hidhaatti guurtan hayyoota himata malee yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa teessiftan eenyutu eenyu gadi kanatu na aarsa maafan aaruu didaa jedha weellisaan. Hamma yoomiitti garaa keessan qofaa fi jiraataa hamma yoomiitti saba keessanitti garaa jabaataa saba gaachana isinii tahuu danda'u saba lakkoofsa isaa himattanii bajeta isaaf kenname irraa nyaattan irraa soorattan maqaa isaatiin daldaltan kana dhabuudhaaf akka jirtan aadaa fi afaan saba kanaa akka hin guddanne hoggaa taasifamu akka hin roorrifamne hoggaa taasifamu namootni baadiyyaadhaa dhufan jedhamee isin warri baadiyyaadhaa dhattanis ta'e magaalaa keessatti dhalattan hoggaa akkasitti miidiyaa mootummaan ispoonsara godhuun isin irratti hololamu kan garaan isin hin aarre yoo ta'e kan obsaan maaliifiin oromummaa isaatiif jecha hidhama maaliifiin itti roorrifama maaliifiin arrabsama jettanii pirooteekshinii hin kennitaniif taatan isin waajjira jiraachuu dandeessu eegumsa mootummaatiin waan eegumsa qaama nageenyaatiin waan sochootaniif yeroodhaaf isin bira hin geenye ta'uu danda'a garuu immoo adeemsa kanaan itti fufnaan wanta nuti ijoollee keessan irratti tahee sana booddee gara keessanitti deemu waliin arginu ta'a jechuudha. Ageenyota shaagir maaliin isin caalettidha. Warri paarlaamaa keessa jirtanii ustaazonni keenya warri paarlaamaa keessa jirtanii bakka buutonni korojoo sattanii haa taatu seentanii isaanis hatanii dhuma seenanii akkuma keessanii isaanis saba isaanii filachiisanii dimokiraatessanii miti kan seenan akkuma keessan yeroo isaan akka garaa isaaniitti dubbatanii isiniin maaltu faansin jira. Hamma maal ta'utti eegdu uummatni Baalee hamma maal ta'utti eegdu uummanni Gujii gammoojjii Gujii keessaa beelaan hongeedhaan dararamaatti jiru. Hamma maal ta'utti eegdu yeroo kan lafee fi foonni lafee fi gogaan haadha hiyyeessaa fi abbaa hiyyeessaa godinaalee Baalee keessatti godina Baalee keessatti beelaan hongeedhaan akkasitti miidhamee utuu isin jirtanii utuu isin maqaa Oromoo himattanii achi keessa turtanii kan dararamaatti jiru. Beelli yeroon kennu isin garuu maal gochaa jirtu eessa jirtu? Nan amanaa namootni na laalaa jirtan akka jirtan saniifanan akkasitti dubbadha yookiin immoo akkasitti walitti muudhuma danda'uudhuma immoo qabna. Bartii PLF'n amma biyya isaaniitti galanii ajjechaan haadholii keenyaa haafu gudeeddaan daa'imman keenyaa haafu jedhanii uummata kakaasanii falmisiisaa jiran kun akkuma keessa warra sagalee hatanii waggoota 27f amma immoo waggoota 30 fi gara aangoorra jiranidha barri. Garuu saba isaaniitiif dubbatu miidhama saba isaanii himatu hin kulkulfatu sagalee saba isaaniitii ta'u gahumsa kana hin qabnu jettu taanaan guutummaa isaatti gadhiisa danqaa nutti hin tahina danqaa warra qabsoorra jirutti hin tahina saba keessan basaastanii mana hidhaatti hin guurina. Yeroo Siba'aat Naggaa fa'aa hiikaman namootni waraana akkasittiin labsanii isinis isaan loltanii dhumaatii hamma kanaa geessiftanii maqaa araaraatii fi maqaa imeejii keessan addunyaatti tolfachuutii fi maqaa mootummaan Itoophiyaa diktaatorummaa isaa dhiisee karaa nagaadhaa fi marii biyyoolessaatii fi karaa saaqeera jettanii hiiktanii faallaa isaa immoo namoota akka Koloneel Gammachuu fa'aa namoota nagaa labsan namoota kabajamuu hawaasa isaaniitii fi carraaqqataa turanii amma humna isaanii bara isaanii kennanii aangoo harka alagaatiin isaaniif kenname didanii ari'atamuu fi yoo ta'e ari'atamuu saba keenyaati wajjin beela'uu yoo ta'e beela'uu saba keenyaati wajjin maatii irraa gidirfamuu yoo ta'e maatiin keenyas gidirfamuu yoo ta'e akka sabni keenya ta'ee taane jedhanii dubbatan mana hidhaatti ittisuun himata malee teessisuun yaala dhorkanii daameejii nageenya isaanii irraan geessisuun haamilee uummata keessanii tuquun eda'ame maali? Abbaan biyyaa Oromoodha kan jedhamu biyya oolfachuutu dandeessanii biyya aanfachuutu dandeessanii mana gandaatii fi koondoominiyeemii fi apaartimentiidhaaf jettanii
magaalaa Finfinnee itti lubbuun qeerroo meeqa duhe, magaalaa itti Oromoon itti salphate, Oromummaan himamuu dhabamee Oromummaan itti balleessuudhaaf wixineen taasifamee fi itti dhaadatamee fi balleessuudhaaf irratti hojjetamaa jiru sana fudhachuutu dandeessanii akkamiin manni gandaa caasaan keessan isiniif kenne, dhaabbanni keessan isiniif kenne qofti afaan isin qabee isin teessisa. Gaaffiidha. Isin eenyu gadi? Maaf garaan isin hin aaru yoo nu fayyaduudhaaf ta'uudhaallee baate yeroo namni isinitti haqifatu, yeroo namni isinitti hooqisu maafidha kan garaan isin hin aaru. Yeroon kana jedhu harka keessaan qabdan jechuu miti. Callisuun keessanuu harka keessaa qabaachuu mataasaa calaqqisiisa. Yeroo uummanni keessan akkas ta'an. Garuu uummata keessan hiikkachiisuudhaan akka uummatni ofirraa hin ittifnee fi utuu lolli hin ka'iin akka of kabajee hin teenye, of kabachiisee hin teenye kan taasise isin mataa keessan akkam gootanii yaaddoo aangoo keessaniitiif, yaaddoo faayidaa keessan ishee xixiqqootiif jettanii qabdaniif jettanii. Harka Oromootii hin baastu, Orma hidhachiiftu. Yoo xiqqaate gatiin kilaashii tokko meeqa biyyicha keessatti? Gatiin qalaa tokko meeqa? Riisoorsii Oromoo fuutanii dhaxxanii Amaaraaf kennitu jechuudha. Gadhummaanis utuu daangaa qabaate, raqummaanis utuu daangaa qabaate isin keessatti. Sammuu keessan utuu hojjisiiftanii, kabaja namummaa keessan utuu eeggattaniiti nuti akka amma jennu kanatti hin jiraannu turre. Afaan Oromoo yeroo hundumaa afaan hojii biyyaalessaa haa ta'u jedhamee qofa hin lallabamu ture. Sababiin isaas afaan Oromoo yoo afaan hojii ta'e isin fayyada. Iddootti dorgomtanii mootan isiniif baay'isa. Kan ammoo fakkeenya Boraarsoo Biqilaa afaan Amaariffaa waan sirriitti hin dandeenyeef caffeetti darbatamanii. Obbo Qajeelaa Mardaasaa immoo utuu itti aanaa isaanii iyyuu hin ta'in fageenya aangoodhaan fageenya isaanii irraatuu jiranii, muuxannoodhaan fageenya isaanii irraatuu jiranii advaanteejii afaan Amaariffaatiif jedhanii paarlaamaa akka galfamanii fi ministeera sadarkaa federaalaa akka taasifamanii. Yeroo afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'u nu warra hojii barbaaddatu caalmaa isin warra hojiirra jirutu fayyadama. Afaan ittiin beektanii fi afaan ittiin beektaniin barreeffattu waan ta'eef, afaan ittiin beektaniin hawaasa qunnamtu waan ta'eef iyyuu, afaan ittiin kitaaba dubbiftaniin, afaan ittiin barattaniin hojjettu waan ta'eef iyyuu. Haboo miila keessan jalatti yaadina achi darbaatoo yaada. Hin ta'u taanaan immoo dhiisa. Bara sababii koronaa tokkittiitii fi sababii koronaa namni lama tokko qabameen kan addunyaan akkasittiin dararamaatti jirtu. Erga du'uun isaan ollee namichi sun namni jalqaba koronaan qabame sun dafee ajjeefameeti awwaalameeti yookiin reeffi isaa gubameeti jiraate sadarkaa amma jiru kanarra hin jirru. Sababii keessaniin gabrummaa nutti darbaa jiru hambisuudhaaf jecha utuu of ajjeeftanii, utuu of balleessitanii, utuu dhabamoof taasiftanii achitti. Ofii nyaattanii buluudhaaf jettanii namoota kumaatama miiliyoona hamma kanaa haga bubushuu jechuun maal jechuu? Adda Adaanech Abeebee qarshii biliyoona tokko ol kan isheen gabaafatte qofaasa fuutee naannoo Amaaraatti geessitu qarshii miliyoona 100 meeqadha. Qarshii miliyoona 50 meeqadha kan isheen Booranaa gargaarte, kan isheen Gujii gargaaraa jirtu, kan isheen Harariin gargaaraa jirtu. Kan gibira gabbaraa jiru naannicha keessatti Amaara qofadha. Finfinnee keessatti Amaara qofadha. Oomisha Amaaraa qofatu magaalicha keessatti gurgurama. Muuzeemiiwwan biyyattii keessa jiran yeroo isaanii waggoota 30 isin aangoorra jirtan, waggoota 30 isin maqaa Oromoo daldaltanii kootaa Oromootiin achi teessan hojjetaman haaromsituun godhamaniif yoo godhames immoo qarshii biliyoonota hammanaatiin akka abashummaa qofa calaqqisiisuu fi akka ta'utti kan isin gootanii mul'iftan. Maallaqi kan isaanii qofadha. Gumaachi kan isaanii qofadha. Lammiin isaan qofadha. Nuufoo maaliif jettanii maaf hin gaafanne? Maaf kabaja nutti norre? Maaf kabaja nutti norre? Daangaatti godhaa gadhaa'ummaa keessanitti. Akka horii gara isin oofanitti qofa oofuudhaaf achitti deemtu taanaan, akka isaan isin ajajanitti qofa deemtanii saba adamsitu taanaan, namummaa isin meeshaa sooftuweeriin wayii isinitti fe'amedha moo nama yaaduu danda'u, nama kallattii qabsiisuu danda'u, akkasitti yaaduu danda'u qabdu.
isa dhibee sanarraa isinii deebi'uudhaaf isin weerara nuti taatan dhibee akka HIV nuti taatan isiniin qabatee nu qabatee dhalootaa dhalootatti qabataatti jira. Akkuma goobanaadhaan qabatee as nutti darbe jechuudha. Akkuma goobanaadhaan qabatee amantaa isaatiif, ilaalcha isaatiif, afaan isaa, aadaa isaa, siyaasa isaa nutti fe'ee mana hidhaatti akka itti jiraachuudhaa hin qabnetti kan jiraatu taasifame jechuudha. Nan beeka hin beekna. Isin ofiif kabaja hin qabdani. Garuu immoo kabaja malee wanti isin argattan hundumtuu gati dhabeessa akka ta'e maaf dagattanii gaaffiin keenya. Gaaffiin hundi keessan illee wal gaafachuudhaa qabdan sana ta'uu danda'uudha qaba. Mana hidhaatti qorannoo naaf dhiyaateenii isin warra qeerroo qofatu hin taane caasaa mootummaa deeggarsa caasaa mootummaatiinidha kan jijjiiramni kun dhufee jettu. Namni akkasittiin godinaalee hundarraa buqqa'ee godinaalee hundarraa beela'ee beekaa bara anaafati isin jiraanne keessatti. Lakkoofsa amma kanaatiin buqqa'ee lakkoofsa amma kanaatiin beela'ee beekaa. Naannoowwan keenya mudataatti jiranii fi respoonsii mootummaatii fi gaheen uummati baataatti jiru maal akka ta'e immoo ati yoo naaf himte gaaffii yoo qabaatte yoo na gaafatte natti tola anaa dhufuun galatoomi. Yaa ulfaadhu galatoomi. Moor wantoonni baay'een wantoota haasa'uuf illee namarraa hin tolle waan nama leeyyaasisuudha. Keessaa hoo dhimma nama beelaan du'aa jiru kanaa waan ignoorillee godhamee callifamuu miti akka mootummaan callise kanatti illee sabni callisuu qaba jedheetiin hin amanuu. Rakkoon hongee rakkoon beelaa hammaataan biyya san keessatti deemaa jira. Keessattuu Oromiyaa keessa waan deemaatiin hin jiru gurra kennuufitti hin jiranii. Miidiyaaleen mootummaa seeraan gabaasaa hin jiranii. Qaamoleen mootummaa kanneen akka waajjira hoggansa sodaa balaa jedhama yookaan immoo risk disaster management gabbahee waan kana tokko durseetiin silaa waan dhufu hawaasatti himaa because riskii manage gochuudha malee gargaarsa qofallee miti waan san godhanii hin beekanii deebi'ee immoo erga rakkoon nama mudatee booda rakkoo namaa san waan danda'aniin ofii silaa hin gargaaranii waan dadhabaniin ammoo qaamolee gargaarsaa garagaraatti iyyataniitiin wanni sun akka namni gargaaramu godhan silaa. Garuu waan san gochuutti hin jiran jarri. Kuni kan agarsiisu ani waanuma kanaan dura qurxummii ajjeesuudhaaf galaana gooysina jedhan san deliberately hawaasa waan beelessaa jiran hawaasni rakkoo keessatti akka waan godhaa jiran natti fakkaata. Ani ilaalchi mataa kiyyaa wanti allaalaatiin hin jiru. Maaliifi naannoleen amma rakkoon hammaataan kun itti gahaatiin hin jiru beelli hammaataan kun itti gahaatiin hin jiru naannolee sochiin garagaraa keessaayyuu sochiin hidhannoo itti taasifamu sochiin diddaa itti taasifamu baay'eedha. Fakkeenyaaf jalqaba kan ji'a 4 dura ji'a 3 dura dhagahaatiin hin turre godina Arsii Lixaa aanaa Shaallaa maatii tokko guutuutu mana tokko keessatti dhume. Biyya biraa osoo ta'e dhugaa isiniin jedha kuni mootummaa teessorraa gadhiisisuu danda'a. Maatii tokko haadha abbaa ilmaan mana tokko keessa dhuman Shaallatti. Achi hin dhufee Booranaatti waan ta'aatiin hin ture argineetiin hin jirra. Baali amma waan ta'aatiin hin jiru argaa jirra. Godinoota Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa kan amma UN Ochaan qofti amane beeku rakkoon guddaan akka gahaatiin hin jiru. Himeetiin hin jira. UN Ochaan ibsa dheengadda baaseen Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa qofaa namoota 200,000 fi 50,000 olii rakkoo gargaarsaa hamaadhaaf saaxilamaniitiin hin jiran jedha. Achi keessaa gam 30,000 olii kanneen ta'an ammoo qeef qabeenya isaanii irraa buqqaaniitiin hin jiran. Lolli kuni lola waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti ta'u qofaan osoo hin taane finxaaleeyyiin Amaaraa seenanii hawaasa lafa isaa qe'eesaatti ajjeesanii isa kana sodaa isa kana baqachuutti jira namni darbee sochii kana keessatti taasisuun qe'eesaarraa mana isaarraa baqachuutti jira buqqa'uutti jira. Wanni kuni waan ammallee irratti xiyyeeffatamuu qabu. Ochaadhaan dabalatatti illee UNICEF ibsa kaleessa baaseen rakkoon hammaataan wal fakkaatu dhaqqabuusaa sababa rakkoo kanaa daa'imman manneen barnootaa irraa faca'uu jiruu isaanii irraa faca'uu haawwan daa'imman
namoonnumti gaheessi rakkoo hammaataadhaaf saaxilamuu keessattiyyuu rakkoon bishaan dhugaatii naannolee akka Harargee, Baalee keessatti rakkoo hammaataa ta'uu isaati akeekamutti jira. Wantoota kanaaf mootummaan maal godhee yoo jettee dhugaani itti qaanawaa waan hagammaa argaa jirru keessaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee kan ofii Oromootu hoggana jedhan wanni nu arginu Affaariin gargaarsa geessanii Amaara gargaarsa geessanii kana nu himan. Wanni biraa haa hafu OBN miidiyaadha naagala garuu akkuma qaama himanteeriyaalii tokkotti gargaarsa asii achi fe'uu eegaleetiniin ture. Gargaarsi inni fe'u kun wanni nu arginu lafa Oromootii alatti fe'an. Kamtu irra namni qehee ofii tolfatee namni jalqaba haadha ofii bishaan afaanitti qicee obboleessa ofii afaanitti qicee ollaadhaa dhaqqaba. Eenyumtiyyuu biyya kamittuu qehee ofii beelessee namni ollaa nyaachisu hin. Maal gabaasuu amma gaddallee waa'ee hongee waa'ee rakkoo Somaaleef naannoo Somaaleef haa gabaasu. Jira as funyaan isaanii jala. Kana wanni anamma waan kana mootummaatu akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa jiraayi beela kana jedhee akka yaadu kana godhee callisuu isaaniiti. Dhugaa siin jedhaati. Waan akkasii ilaa siyaasaa kana speculate godhee wanni gochuu hin fedhan. Wanni akkas akka yaadu na godhee callisuu isaaniiti. Mootummaan gabaasa hin qabu bakki itti jedhamu hin jiru caasaa keessatti. Gandarraa kaasee haga Oromiyaatti seektarri hunduu gabaasa isaanii guyyaa guyyaadhaan gabaasu. Kanaafuu mootummaan gabaasa kana ni beeka. Namni akka beelahaa jiru, namni akkatti manatti du'aa jiru, namni meeqa akka du'e sirriitti beeka. Yeroo Arsii lixaa jalqaba eegaleessan irra deddeebi'anii dhaabbileen gargaarsaa hedduu gargaarsaaf iyyuu dhaqanii gaafatanii jennaaniin homuu hin jiru jedhaman. Waakkatamaa ture dhimmi kun. Kanaafuu dhimmi kun ammallee irratti xiyyeeffatamee yoo mootummaan waan kana hin dubbatuyyuu ta'e dhaabbileen idila addunyaa kanneen akka OCHA, kanneen akka UNICEF, World Food Program, even dhimmi kun dhimma mirga namoomaati waan ta'eef dhaabbileen akka Human Rights Watch sirriitti irratti xiyyeeffatameetiniin beekuudhaa, beeksifamuudhaa danda'uu qabaatan. Dhimmi lammaffaan asumaan osoo ka'ee jedheetiniin yaadu waa'ee hidhamtoota Saawudiiti. Waa'ee hidhamtoota Saawudii dhugaa siin jedhaa ani gama kiyyaan gara sagantaa 4-5 qopheesse dhimma kanarratti. Rakkoon guddaan rakkoo mootummaa Saawudiitti fakkaata namni. Dubbiin akkas miti. Mootummaan Saawudii waanuma godhe takka hin qabu. Seera isaaniititti namni tokko qabamnaanii torbaan tokkoo fi torbaan lama keessatti wayituma san gama biyyattiitiin piroosesiin dhumaa wayituma san ergamu. Garuu waggaa dura xiyyaarri tokko guutuun Saawudiirraa ka'ee Itoophiyaa ga'ee Finfinneetti hin buusnu jedhanii xiyyaarri fe'ee Saawudiitti deebi'ee beeka. Mootummaatu warra kana waakkachuu jira. Mootummaatu warra kana lammiilee kiyyaa miti jedhaa jira. Mootummaatu qeebaluu didee fudhachuu didee simachuu didee jennaaniin warri kun danqamanii achitti. Amma warra deengadda dhiyoo tana jila gama Saawudii deeme tokko akka waan rakkoo kana furuuf akka waan garasitti deemanii fakkeessanii isaan akka waan garasitti deemanii rakkoo kana furuuf fakkeessanii isaan politikaa hojjechuu fedhan. No, akkas miti. Warri kun kan deeme kadhaa mataa isaaniitiif deeman malee dhimma hidhamtoota kanaa haasa'uufis furuufis miti kan deeman. Because mootummaa Saawudii waan irraa kadhattu hin jiru waa'ee hidhamtoota kanaa irratti. Hidhamtoota kana itti hajamas jedhee hin beeku mootummaan Saawudii. Isaan yakkaan barbaadas hin jenne, hidhuu barbaadas hin jenne, narraa fudhaa jedhee kadhatee dadhabe. Rakkoon jiru rakkoo mootummaan hidhamtoota kana qeebaluu diduuti. Kanaafuu isa kanaan wal qabatee waa lamatu sirriitti hojjetamuu qaba jedheetiniin yaada. Tokkoffaa dhaabbileen akka UNHCR warri kun egaa rifiujiidha. Biyya abbaa isaaniiti yoo waakkataman biyya jiranitti immoo seerri biyya san jiraachuu yoo hin hayyaminiif mirga biyya sadaffaatti ceesifamuu UNHCR'n hojii hojjetu keessatti dhaabbata idila addunyaati. Dhaabbata United Nations'ti. Hojiin akkasii akka hojjetamu advocate gochuun barbaachisaadha. Because namni kuni ummanni kuni waggaa lamaa oli kan inni mana hidhaa kana keessatti rakkataatiin hin jiru.
waggaa lamaa olii dararaa guddaa ka argaatiin hin jiru. Isa kanarratti osoo yaadame jedheetiniin kaasaa dhiifaman dheeradhee tariitii qabxiileen gama biraa mariidhaaf ta'u kaasuu dandeettu jiraannaaniin asirratti namni illee akka yaada kennu goonee dhimmoota gama kaleessaa kaasnee wal beellamne illee irratti haasa'uu hin danda'amu jedhee yaada. Yeni galatoon Muktaar yaadotuma waan dhimmoota keenya kanatti dhiheenyaan hordoftuuf si cinquuf badaasaa ajandaan yeroo itti uumamu kun olii gadi waan sin bubbudnee fi haalotuma gaarii hawaasni keenya keessa jirudha kan nuti nu caqasne keessattuu amma dhimmoota baqattoota Saawud Arabiyaa kana uummatni hubannoo gaarii hin qabu akka waan seerri cabeef qofa lammiileen hidhamanii jiraniitti dhaqanii fudhatamu. Seerota kana mootummootni afaan dippiloomaasii dubbatanii mootummaan Itoophiyaa lammiilee kana wantoota isaanii irraa barbaachisu guuttachuu nan danda'a maal jedhee gochuun ni danda'a. Akkuma tammatu jette hanqinootni gama isaatiin jiran kun baay'inaanitu seera kabachiisuu waan qabuuf dargaggoota kana qabeetti hidheetii jira. Egaa akkaataan qabiinsa mirga dhala namummaa wantoonni akkas akkasii kuni akka hidhamuudhaan hin qabnetti hidhamanii egaa kan biyya keenyaayyuu himanni dadhabne kan biyya keenyaayyuu iyyanni dadhabne kan biyya Saawud Arabiyaa wanti nuti goonu hin jiru. Paaspoortiin uummanni kun qabateetii deeme bakka deemtanitti lammii keenya tahuu beektanii gargaarsa barbaachisaa ta'e akka gootanii fida jedheetudha kan inni kennee fi lammiin erga waa akka ta'e akkatu jette wanti godhamu hin jiru. Saniif akka sabaatti akkuma duraanuu jalqaba jechaati ture hamma tahaatti jiru kanaa ol wanti nuti badaa taanu hin jiru. Saniif akka rakkoon uumamaatti jiru kun illee rakkoo uummata baqatee qofa goonee ilaaluu danda'u nurra hin jiraatu. Carraa hojii biyya keessatti waan dhabaniif hojjetanii jijjiiruu waan dhabaniifidha kan dargaggoonni kun umurii isaanii malee fedhii isaanii malee baqatan. Namni Ameerikaa keessaan baqatu Ameerikaatti baqata malee waan carraan hojii jiruuf. Saawudii keessaan baqatu Saawudiitti baqata malee waan carraan hojii jiruuf. Waan achi jireenya fooyya'aa jiraachuu danda'aniif. Saniif mootummaan immoo akka heera mootummaarra jirutti lammiileedhaaf carraa hojii uumuu qaba. Iddootti jireenyaa kennuufii danda'uudha qaba. Mirgoota bu'uuraa lammiin keenya argachuudhaa qabu gochuudhaa qabna jennee yoo dubbanne malee adaraa waaqaa abaluun aktiivistiin Habashaa tokko akkas jedhe jettanii yeroo keessanis yeroo walii keenyaas humna keenyas hin qisaasessuu haa dhiifnu. Balbala cufatamee iddootti mari'atamuudhaa qabutti haa mari'atamnu. Garaan nuunis nu haaramma. Tuutiin seeniin wanta jechaa tureen qaba. Garaan OPDO aaruu danda'uudha qaba. Eenyudha gadi tahaniiti kan isaanii Habashaan akka barbaadde isaan ajajjee saba ishee hidhachiiftee saba keenya hiikkachiiftee akka OBN kaleessa gabaasayyuu argiteetta. Taappellaa yookiin immoo taargaa naannoo Amaaraa kan koodaraatti yookiin immoo koodiin isaa 4 ta'e kan qabeenyummaan isaa beentummaan isaa kan mootummaa tahetu meeshaa shaneedhaaf geessa jedhametti kan isaan qabame. Egaa irraa dubbattalaani. Wantoota sanniin irratti waan baay'ee na kolfisee tokko jira beektaa. Beektaa warri kun gaafa ajandaa uumuu barbaadu akkitti isaan uuman yeroo tokko baay'ee na ajaa'iba. Maal jedhe dhiyoo tana Habtaamuu faatu mari'ata soostilsaa irratti. ዲያስፖራው ለሸኔ እቃ ጭኖ ሲሄድ መንግስት የት ነበረ? ዲያስፖራ ዱምት ደንገደ ደሜ ኩኒ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞፍ ካርቶኒ ፊኤ ደሜዳን ኤገሲ ይሄኑ መገርስ ቪዲዮ አለን ቪዲዮ አሳይስቲ ማሊ ወሊን ጀዱ ቤክታ ማሉማ ቪዲዮ የደን ጀደ ይወላል ይሄኑ ነገር ሲሱ ቤታ ሀዊ ሱራ ሀዊ ፋአቶ እኮ አገርሲሱ ቤታ ቪዲዮ ሀዊ ፋአቶ ሀዊን ፋከ ዲያስፖራ ትብየሰን እንደምነ ፈርስት ኦፍ ኦል Hawwiinsaa karaa mataa isaaniitiin hawwiinfaa deemanii waraana bilisummaa Oromoo laalan malee akka diyaaspooratti Finfinnee dhaqanii Finfinnee irraan dhaqan miti. So wanni yeroo baay'ee isaan walitti burjaajeessuu fedhan tokko jira. Isa waan isaan anamma wanni mootummaa PP Oromiyaa wanni na ajaa'ibu tokko maal beekta? Isaan legitimacy kabaja jajuu warra Habashootaa kanarraa argachuu fedhan. Isaan immoo hundumatti isaan jibban. Hundumatti xireeffatanii funyaan qabatanii jibban. Waan kana maaliif kaasee isaan hadhallee waraana bilisummaa Oromoo PP Oromiyaatiin achiisuu jira PP Oromiyaatiin nurra lolchiisaa jedhanii amanan.
waan si ajaa'ibu. Sababa kanaaf beekaaf wallaalaan isaaniillee xiqqaa guddaan isaaniillee walirra dhaabbatee faannoo hidhachiisa. Pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa dheengadda gadi bahee faannoo nuti hin hiikkachiifnu ni hidhachiifna malee jedha. Isaan garuu wayyaanee keessatti illee waggaa meeqa har'aallee kabajamuu isaaniitiifuu ka sababa ta'e waraana bilisummaa Oromoo shanee balleessina jedhanii ganamaa galgala dhaadatu. Milkaa'eeraa fi meeqanuma wajjin wal qabsiisii ta'u lakkoofsi nama argaa jiru. Lakkoofsi nama amma argaa jirruutii fi kan duraan ture wajjin wal qabsiiftee hoggaa ilaaltu waan milkaa'eef sitti fakkaata? Waan tokko wanni namni beekuu qabu tokko maal beektaa? Ani ganamaa galgala Oromoon waraanumaan bara hunda warra rakkisaa ooluu qaba jedhee hin amanu. Rakkoon Oromoo gidduu furamuu danda'uu qabaata. Garuu immoo sababni adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo waraanni bilisummaa Oromoo daggalatti galee bashannanuuf yookaan paarkii tokko daawwatee enjoy gochuuf miti. Rakkoon biyya sanii mariidhaan sirnaan waliin haasa'uun furamuu dadhabnaaniin gadi ba'e. Wanni yoomiyyuu beekamuu qabu tokko mootummaan qawweensi dhiitu qawweensi bulchu jiraannaanii namni qawween ofirraa dhoowwatu inuma jiraata. Biyya kamittiyyuu waan ati ofii keetii hin godhin ka biraa akkasii godhu eegin. Abbaan ganamaa galgala sababa tokko malee ilma mataa keessa qo'uu jiraannaanii ilmi obsee bormaal abbaa kee jechuun isaan oolu. Bor yoo xiqqaate ulee inni ittiin dha'uuf deemu san harkatti qabuun hin oolu. Waan ofii kennaa balleessine eenyutti quba qabuun qabu. Ijoolleen har'a waraana bilisummaa Oromoo seenaniitiin daggalatti rakkataa jiran ijoollee kaleessa qabsoo qawwee maleetiin biyya sarraasanii wayyaanee biyyaa ari'anii isaan angoomsan. Isaan waan san harkaa fudhatanii deebi'aniitiin faallaa itti garagalanii diina duukaa hiriiru taanaan amma bar Itoophiyummaa malee waa'ee Oromoo haasa'uun safuu ta'e yoo ati waa'ee Oromoo haasa'uuti akkamitti ganda keessatti mandara keessatti galtaasiin jedhu Oromummaan hagana ga'u akkamitti akka inni mandara ta'u I don't know. So wantoonni akkanaa kunniin fala hin fidu. Waraana bilisummaa Oromoo shanee isaa jedhanii maal isaa jedhanii hin balleessanii osoo dhume yoo bakka dhumu beeta. Gaafa shinniggatti hogganni isaa parsantii 70 olii irraa duguugame gaafas dhuma osoo dhume. Gaafas goolabama ture. Gaafa ce'umsaa gaafa kaan wayyaaniin sobdee biyyaa baastee kaan bitti fixxee Jamaal Roobaleefaa itti hafanii takka jedhaniitiin akka haaraatitti uuman. Waan qoosaa miti kuni beeki. Uumama dhimma Oromoo qofaa miti. Oromoo waan jabaateef Oromoo waan laafaa ta'eefi miti. Uumama ilma namaa keessatti rezistansii dhabu diddaadha. Diddaa namaa dhaabuu hin dandeettu. Diddaa namaa ka dhaabdu gaafa waan didameef san deebii argattu qofa. Kanaafuu waan fagoo dhaquu isaanirra hin jiraatu. Naannoo Amaaraa irraa barachuu danda'uu isaanirra jiraata. Waan faannoon godhaa jiru argan. Akkati faannoon lafa hunda akka saree maraattee Oromiyaa guutuu keessa deemeetiin jeeqaa jiru argan. Yoo xiqqaate hegeree isaaniitiif dhuguma biyya bulchina yoo jedhan lafti isaan bulchaa jiran lafa meeqa? Shawaa Bahaa Karrayyuu bulchaa jiranii amma isaan. Shawaa Bahaa Minjaar irraa kaasee karaa guddicha Harargee deemu kana fidanii taappellaa dhaabaniiran. Takka jedhe. Afaan guutanii Wallagga kama Amaaraatiyyuu siin jechuu jalqabaniiran. Matakkal kennaa siin jedhan. Lafa hunda kana naannoo Amaaraan daangeessine hunda kenna jedha warri kun akkuma saree maraattee bakka hunda lakkafaa deemu. Yoo xiqqaate legitimacy mataa ofiitiifuu jecha kabaja ofitti horuu ofirra dhaabbachuu danda'uu qabaatanii turan. Garuu dhimma kana dhugaa siin jedhaa hegeree Oromoollee waan salphisu waan isaanillee salphisutti deemuun barbaachisaa natti hin fakkaatu.
I don't know. Ani duulaa oolanii hin badanatti hin fakkaatu. Ani yaadadha. Bara biyya jiru gaaf tokko obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa wahii kennu. I think bara haaraa irratti bara haaraa Habashaa bara dhufu kana keessa jedhanii I remember. Bara dhufu kana keessa qaama mootummaatiin ala qaamni hidhatee socho'u tokko illee hin jiraatu jedhan. Jaluma sararanii bara ofumaa mallatteeffatanii hin jiraatu jedhan. Kabajamoo pirezidaantii maal jechuudha jalqaba yaada kana naa ibsaa jedhee. Qaamni hidhatee maal shanee maal jedhan. Okay. Hin jiraatu qaamni hidhatee hin jiraatin ka jedhu irra deddeebiidhaan yaadni kun ka'eera. Gama abbootii gadaatiin illee hidhatanii hiikatanii haa galan jedhamee yaalameera. Waraana illee ergitanii duulchiftanii dadhabdaniirtu. Hagammaa jaalattaniitiin. Kanaanitu jiru dhiifama muktaa. Garuu dhiifama beeksisan gidduutti gashuudhaaf fedhetananii duulli tiitarii qophaa'ee tiitarii irratti adeemsifamaatti jira. Kan adeemsifamaatti jirus immoo lakkoofsi baay'eedhaan hidhamuu hawaasa keenyaatii fi biyyoota keessaa fi biyyoota alaatti dararaa jiraachuu uummata keenyaa kan mul'isu iyyata UN mootummoota gamtoomanii fi dhaabbilee mootummoota gamtoomanii jala jiraniif kan addeessudha. Yoo itti fayyadamne gaarii ta'a. Salphaatti isin itti hin fakkaatina sagaleen amma TPLF'n kun godhattee uummanni ishee akka miidhamaatti jiru kan akka isheen itti himtu akka isheen itti gabaafataatti jirtu kuni akkuma laayyootti waan dhufetu hin taane hundumti namaa dippiloomatii waan ta'eef hundumti namaa hidhataa waan ta'eef hundumti namaa deeggaraa kallattii maraa waan ta'eefiyyuu waan salphaa gochuu dandeenyu duulawwan akka tiitarii kaampeenii kana gochuudhaan ajendaawwan mootummaan nutti qaama mootummaatiin yookiin immoo piroopagaandistoota mootummaatiin nutti kennaman achitti ittisuudhaan ofirraa raabituu dhiisuudhaan yaadota isaanii gadi bu'aa kana irra aanuu dandeenya waan ta'eefiyyuu walumaa gala dhiifama Muktaar wanta jechuu barbaade. Hirmaachuudhaan yeroo kana si baasee jira neetworkii si dhaabee jira itti fufu. Deebi'ee laata sagaleen. Yaa amma deebitee jirta itti fufu yaa. Hayyee akkasii saniif isaan ilaalanii raajeffachuu qofatu hin taane wanta nulleen akka namoota kaanii raajeffatamnu saboota naannoo kibbaa kana jiran baay'ee isaaniitiif fakkeenya taana. Saboota kaaba jiran kanneen akka Agawoo fi kanneen akka Agawootii fi Qimaanxii fa'iif illee nuti illee fakkeenya taana waan ta'eef caalmaatti fakkeenya ta'uu akka dandeenyuu fi qindoomina keenya sana kallattii itti mul'ifannu keessaa duulota akka tiitarii kana adeemsisuudhaanidha. Argitaniittu mootummaa dhumti mataansaa karaa Waaltaa, karaa Faanaa, karaa EBC, karaa OBN namootni jijjiirama kana deeggartan hundumti keessaniyyuu akkaawuntii tiitarii banadhaa duula tiitarii nuti noommoo hojjennee gaggeessinu kanarratti hirmaadhaa akka isaan jechaa turan. Saniif hin tuffatina amma qilleensarra jira yoo namootni isin hordoftan nattanii ilaaltan tiyuut gochaatti jiru riitiyuut godhaa kootiyuut godhaatoo irra deebi'aatoo wantoota sana sagalee hawaasa keessanii sagalee koo sagalee kee ofuma keetiif illee tahii hin tuffatin gumaacha kee hin tuffatinaa gumaacha keessanii galatooma ulfaadhaa wanta si dhaabeef dhiifama Muktaaritti fufi. Yaa abshir. Egaa toorri tiwutarii isin irratti dhaquu dandeettanii qe'ee qeerroo fi qarree tiwitar kaampeen Oromoo Advokeesii jedha. Dhimmoota kanarratti dhimmoota waa'ee rakkoo biyya keessaa amma nuti asitti haasa'aatiin hin jirru kana akkasumatti ammoo waa'ee hidhamtoota Saawudii waa'ee namoonni lubbuun isaanii darbaatiin hin jiru namoonni hedduun namoonni qulqulluun bilaashatti ajjeefamaa jiru bilaashatti hidhamaa jiru rakkoolee kanneen dhimma kanneen irratti haasa'amutti jira baay'inaanii dhimma kana dhaqaatii isinillee jooyin godha. Gaafa jooyin gootan ammoo dhimmoota kanneen irratti tiyuut gootuu riitiyuut gootuu qaamoleen dhimmi kun ilaalu keessahuu rakkoo kanneen ilaaluu danda'an sagalee taatanii fi gama keessanii shoora keessan akka bahattaniidha asirratti kan kaasnu. Tiwutariin tokko akka feesbuukii kanallee miti sarkuleeshiniin isaa yookaan dhaqqabummaan isaa gabaabaa ta'ullee bakki inni dhaqu bakka sirriitti credible ta'e seeraan bakka bu'aa gaarii buusuu danda'u qaamolee dhimma kanaaf xiyyeeffannaa kennaniitiin pireesharii guddaa uumuu danda'an dhiibbaa guddaa uumuu danda'anii dippiloomatik koomunitii bira dhaqqabaa dhaabbilee idila addunyaa garagaraa bira dhaqqabaa miidiyaalee bira dhaqqabaa
wantootni akkanaa kunniin baay'ee bu'aa qabanii kanaafiyyuu normally gareen tiwutarii kun ka eegale obsaa faanii yani obsaa really waan na bira jirtuuf miti appreciate baay'ee galatoomisii jechuu fedha. Trendy social media gara biraarra jiru muuxannoo gara biraarra jiru kana gara tiwutariitti fiddanii akka namni achirratti hirmaatu akka Oromoon waan isaa ishuu isaa achirratti haasa'uu danda'u gochuun yoo xiqqaate gara ji'a 3